Mucattiin kun anaaf isa jidduu seenuuf wanti ishiin hin godhin hin jiru, bool ishiin hin qofforiin hin jiru, dhugaa waan ishiin naan hin jedhiinis hin jiru. Kiyanaaf nama addaati akka agan argetti rabbi immoo dhuma isaanuuf bareechuu jenna waan rabbii kanan beeknuti namaan dhaadachuun yookiin nama hedduu amanattuun nu ulfaata. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu isiniin jedha. Egaa deebinee dhufne immoo isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan kun maal nuuf qabattee dhuftee jechuun himaltanii. Egaa har'a waan inni isiniif qabadhee dhufee seenaa dhugaatii seenaa dhugaarratti immoo ta'e seenuma kiyyadha jechuudha. Mudannoo waan na mudate isiniif qooduu dhufee jechuudha. Maali mudannoon sunis jechuun himaltanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Mudannoon narra qaqqabe kun isinillee barsiisaa nu hundaafuu barnoota ta'a jedhee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya egaa hedduun keessan illee na soqaa turtanii, hedduun keessan na barreessaa turtanii, maal taatee baddee, maalirratti baddee, maaltu maal ta'ee naan jettanii turtanii hundi keessan galatoomaa. Warreen na gaafattanis warreen na hordofaa turtanis guddaa galatoomaa isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Naguma irratti badee deebi'ee dhufee jira isiniin jedha. Egaa haati maatii yeroo hunda nama guutuu isiniin jedha dalagaa wajjiniin kanuma kanan nu balleesse hundaafuu deebi'ee jira akkuma isiniin jedhee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufee hedduu waan nama barsiisudha. Hedduus waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Egaa akka jirru nu biyya ambaatii hundi keenya akka beeknu jechuudha. Kan jiraataa jiranii akka mataa kiyyaatti biyya ambaatii maatii irraa fagoodha. Bultii horadheenii ijoollee kiyya faana abbaa manaa kiyya faana jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni kun biyya keessas haa ta'u biyya ambaas haa ta'u bakkuma fedhetti namni nama malee hin jiraatu. Namni hiriyaa malees hin jiraatu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Akkuma nama kamiyyuu ani hiriyaan hin qaba jechuudha. Hiriyaa dubartii kan akka obboleeyyanitti walitti dhiyaannee gaaf rakkoo, gaaf du'aa, gaafa gammachuu wal bira dhaabbannu hedduutu jira. Garuu hiriyoottan fagoo jiran yookiin maatii hedduu fagoo jiranirra kan isiniif qaqqabee, kan isin duukaa deemee, kan isiniif dhaabbatu akkuma beekamu hollaadha jechuudha. Hollaan hamaas ta'ee walumaan wal danda'anii jiraatuun kama jirudha. Anillee hollaan hin qaba. Hollaarra darbee immoo hiriittii kiyyadha. Akka haadhoo kiyyaatti akka maaliitti wajjin jiraataa turre jechuudha. Hiriittii abbaan manaa ishee irraa fagoo jira. Yaa ishiin wajjin akka maatiitti ilmoota akka qabdii ishiinillee abbaan manaa ishee suudii jira. Egaa akkuma isiniin jedhee akka obboleettiitti, akka firaatti, akka hollaatti illee haqa walirraa qabnu walumaan jiraataa turre. Amata 5 wajjin jiraanneerra isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Nama amata 5 faana jiraattan mee osoo bakka kiyya buutanii shakkiin takka isin keessaa hin deebi'a. Maaliifuu nama maatii qabdu, nama abbaa manaa qabdu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa mucayyoon kun garuu shira hedduu keessa ishiitti qabdi jechuudha. Ani garuu miskiinummaa kiyya calliseetuma faana jiraataa ture. Yeroo baay'ee immoo komantiin anaaf barraa'u of eeggadhu rabbiin mana kee haa eegu waan akkasii naan jechaa turtanii. Egaa namni illee mana ofiis eegee hin danda'u yeroo tokkos yaa eeggatuun wal hordofatuun ka'uma jirudha. Rabbiin egaa bultii gaariis kan namaaf kennisumadha. Bultii badaas hunduu yaani hireen ofii rabbumarraayyuu isiniin jedha. Garuu kiyya kun immoo waan na ajaa'ibu seenallee waan dhugaa jedhee si nama namne amanuus waan hin dandeenyedha. Akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu an abbaa manaa gaarii qaba. Abbaa manaa na dhaga'ee isa dhaga'ee walii galtee hin jiraannu jechuudha. Homaas dhabnu nagaa ni qabna. Fayyaa ni qabna. Ijoolleen keenya fayyaa ni qabanii. Namaafis ta'uu baannu ofii keenya taanee uma jiraataa jirra alhamdulillah isiniin jedha. Egaa jireenya keessan keessatti wanti isin qoru karaa isin yaadin isinitti dhufuu mala. Ani garuu waan hin yaadnedha. Waan hin ta'as jedhee waan hin shakkinetu ana na mudate jechuudha hordoftoota kiyya.
mee namni amata shawwaliin nyaate akkamitti shira walirratti akka yaadu na dhibee anis immoo gowwummaa kiyyaa nama kamuu akkuma kiyya amaneetuma ofitti ishii madagsee mucattiin garuu ka haala keenya laaltee haala mana keenya laaltee haala waliigaltee keenya laaltee baay'ee aaraa turte daashiin baay'ee keessa ishiitti waa qabatti baay'ee inaaffaa guddootu keessa jira jechuudha. Yeroo baay'eellee abbaan manaa kiyyayyuu anuma fuulduratti hin jedhaani maaf yoo haadha sabkee bar argitu saalfattaa akkuma naa kan haasoftu haasa'ii kaa taphadhu jedhaan yeroo baay'ee beektanii inni immoo waan takkanaan dhoksu anis waa tokko san dhoksu isa kanaan akka rabbiitti ilaaluuf yookiin immoo inni namarraa adda ta'ee nama addaatis jechuun in ulfaata garuu immoo akka nama tokkootti nama bultiisaa kabajuudha nama bultiisaas jaalatudha hiriyoottan isaas ni beeku hiriyoottan kiyyas ni beeku akkuma isiniin jedhe nu jaalala qabna waan biraas dhabnu jaalala qabna waliigaltee qabna nama faana walitti hin buunu mana namaas hin dhaynu yaani waan akkas jireenya keenya keessatti yaani ol hoy akkasii waan hin qabnu nu lachuu jechuudha kan baay'ee namatti tolu immoo amalli keenya tokkodha innis baay'ee namatti siquus hin fedhu namarraas fagaatu hin fedhu jidduma galeessatti beektanii egaa akkuma isiniin jedhe abbaan manaa kiyyanaaf nama addaati akka agan argetti rabbi immoo dhuma isaanuuf bareechuu jenna waan rabbii kanan beeknuti namaan dhaadachuun yookiin nama hedduu amanattuun nu ulfaata of malee nama amanuun ni ulfaata garuu immoo agamma waliin jiraannee waliin turree ilmoos walirraa horannetti nama gaariidha isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa garuu bultii keessan keessatti egaa akkuma isiniin jedhe mudannoon qormaanni hedduutu jira akkuma isiniin jedhe ani gaa hedduu qoramaa ture dhugaa rabbii isinitti himuudhaa fi kun kijibas miti anarraa waa barattu hollaa keessanitti maaltu ta'aa jira waa isin barsiisa jedhee nani beektanii mucattiin kun anaaf isa jidduu seenuuf wanti ishiin hin godhin hin jiru bool ishiin hin qofforiin hin jiru dhugaa waan ishiin naan hin jedhiinis hin jiru angaruu kan ishiin jettes namattis qaaqxee akkas jettuufuma dhaga'u akka naman dhageenye ani yeroo baay'ee callisa kiyya keessatti waan hedduun ilaala waan hedduun addaan baafadha dafee ariifadhee hin dubbadhu osoo keessi kiyyallee aaruu sumanatti dhagahamu in obsa beektanii adeemsa mucattiis yoo laalu natti hin tolle namoota adda addaattis waan adda addaanii himti akkasidha bakka waa baay'ee jira naani kana jedheeyyuu irra deddeebi'ee haasa'uun hedduu natti ulfaata garuu dubartii biyya ambaa jirtu baay'ee namni injibba gizee tokko dhugaa isaati maaliifuu akka kun maraataa haasa'aa deemanii nuun jedhu kan jireenyi illee maraachuus ni jira kan rakkoonis maraachuun jira kan quufni illee maraachuun jira akkuma isiniin jedhee hordoftoota kiyyaa abbaan manaa shiishisuudii jira ciiftee nyaatti mucayyoon kun ciiftee gaa waa'uma nama waliif buusuu fi waa'uma anaaf isa kana waliif buusu natti haasoftee jechuudha anaaf abbaa sabkee bariinee anuu kan badeef iyyuu bakka aara tokko niin qaba waa hunduu na jibbisiisee bakka waan akkasii jira na qaaqunu na ulfaata dhugaa egaa namni tokko immoo hordoftoota kiyya isinillee taatan jechaadhaan irraa waan guddaa akka barattan fedha namni dubbii tokko isiniif hime adaraa kee gaani si yaadeeni malee sitti himuu hin qabu jedhu sun kijibadha dhugaa dubbatuudhaa fi namni waan qabatamaa tokko yookiin suura kaafate yookiin viidiyoo waraabee keewwatee dubbii sana isinii hime yoo abbaan sun illee haalee lakkii kun hojii kiyyaa miti jedhe waan sana isin agarsiisa jechuudha yoo waan sana agartan yoo gurraan dhageessan ni amantu jechuudha garuu ani akka mucattiin naan jettuuf waa hedduutu jira silaa ani fi abbaa sabkee barillee asin jirru qaata wal baxabbatnee kun akkuma namni kun wal baxabbatee magaalaan kun wal gubaa jiru sinuu quba qabdu maal jedhee isiniif hima dubartiin dhiiraaf jedhanii wal fixanii dhiirtis immoo maallaqa dubartii jedhee wal fixaa jira magaalaan akkuma isin jettanii kun mana nama kamiyyuu hin seeniin akka kiyyaatti garuu kiyyas egaa ani akkan yaadutti namni illee of hin jaju jabdummaa kiyyaan waa hundarrayyuu aanee jira jechuudha tasgabbaa'uudhaan jabdummaa kiyyaan
namni ebeluun kun akkas naan jedhee dheetoo mana kiyya sin diigin mucattii kanas faana soo walitti hin bu'in adeemsa keessa jechuudha waa hedduutu uumame waa hedduutu illee argame jechuudha. Kana jidduutti ijoolleen hiriyoottan kiyya ni beekanii aga jaarsa baasuutti aga manni kun diigamuu gahutti jechuudha kan dubbiin kun deemaa ture. Garuu ana soo kun guutuun hin gahin suutumaan tasgabbaa'ee waa hunda irra gahee adeemsumaan gaafadhee isiniin jedha. Hollaa kiyya ka wajjin nyaadhee ka wajjin dhugee gaafa ishiin ilmoo argattu bira dhaabbadhee dhugaa. Namni kun illee nama bira ka dhaabbattaniif namni suni waan sin gootaniif sana deebisee isiniif haa godhuuf osoo hin ta'in jazaa keessa rabbumaaf jecha nama dahee bira nama dhukkubsate bira dhaabbatuun ofumaaf waan gaariidha. Nama ishiidhaaf dhaabbadhee himuu osoo hin taane garuu akkan obboleeyyan kiyyaaf yookiin haadha kiyyaa gashii kana na jajamne jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya ijoolleen na beekan gaafa ishiin deesse dalagaa kiyya gadhaabee bira dhaabbadhee gargaaree jedhe nama akkasittiin faana nyaadhee dhugetu har'a na deebi'ee mana kiyya diiguuf ture. Manni kiyya sin diigamne garuu dubbiin guddattee akkuma isiniin jedhu jaarsa guddoo bira geessee iddoo guddaa gahee ture. Kana hunda bira darbee garuu kaanii hin amantan oguu isinitti meeyyuu oduun kun hundi darbeetu kan har'a taa'ee haasa'aa jiru jechuudha. Akkuma isiniin jedhe namni tokko waa tokko murteessuun dura dhalaas taatanii dhiiras waa takka murteessuun dura irratti ilaala. Yaada keessan irra qayyabadhaa. Ani oduun asiin dhufee mataa kana bubbuna godhaa ture. Aga oduun kun na odeeffamee mataan kun na garagalee dalagaan baay'uu dalaguu dadhabutti. Aga abbaan manaa kiyya maal taate naan jedhutti jechuudha. Isa sin gaafanneen gaafatuun feene maaliifuu karaa mataa kiyya hordofuuf karaa bilbilaa hordofuuf dalagaa akka nama deemuu ta'ee dalagaa kiyya osoo hin deemin yaani waan akkasiitiin oguunni mana dalagaa inni sin deeman hundumanuma dalagaa deemna miti daa'ima iddoo keenya yaani namni hundi keenya dalaganneetuma jiraanna ka taa'uun hin jirtu biyya hambaati. Ani immoo akka nama dalagaa deemuu deemeellee deebi'ee ulaa kanas kutaa lama qaba mana jechuudha. Mana ciisaa fi mana iddoo majlisa jedhamu sana jechuudha. Mana ciisaa kiyya kana keessa ofii qollofee guyyaa hedduudhaaf jechuudha taa'aa ture. Ogguu sa'aatiin dalagaa kiyya ga'uun immoo akka nama dalagaa dhufee maxxanfuma kana sesseenee deddeema. Maaliif kana gootee naan jechuu dandeessanii? Mee dhugumaan yoo hariiroo biraa qabu ta'e abbaa manaa kiyya faana oduu nama sanarra ofii kiyya irra qaqqaba jedheenii jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliifuu jarjaraarra eenyuruu jedhan osoon jarjaree waa takkarra intinii ta'e manni kiyya bareedaa manni kiyya nagaan jiraataa jiru kun hin diigamadhee waan yaadeef of tasgabbeessee of qabeen bishaan dhuguu aga dadhabutti jechuudha. Gamummaan kana buusutti hiriyoottan kiyya hedduun ni beekanii. Indawum ijoolleen intubna naan jedhan ishiillee ishii biratti akka nama naarree homaa miti adiidha jechaadhuma jechuudha. Egaa kana hunda keessa darbee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kana haasa'ee isiniif fixuu danda'u. Amma irraa muraasa isiniif haasa'ee akkaataa xumurree akkamittiin ishiillee ofirraa baasee mana kanaa jechuudha. Ishiillee ofirraa baasee warri jaarsummaa ta'anis ta'anii dhugaa kiyya argadhe abbaa manaa kiyyas argadhe egaa wanti kun raawwatee jedhee ilmoo kiyyallee argadhe jechuudha. Dhugaan ni qal'atti malee hin cittu. Kanaafiyyuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isinii qaaqee waan fixuu hin dandeenyeef isinittis dheeressuu waan hin barbaanneef kutaa lamarratti kutaa ittaanuuf irra deebi'i yoo jettan komantiin naa barreessaa. Dhugaa dubbachuudhaaf seenaan kun seenaa dhugaati.